Ay, maqaan kiyya Saamu'eel Shiraafeer jedhama. Lammummaan Ameerikaa yoon ta'u, Saawudii Arabiyaa keessaan jiraadha. Gara Saawudii bara 2011 ji'a sadaasaa keessaan dhufe. Wayitaan dhufu san waa'ee Islaamummaatiis ta'e waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan takka illee hin beeku. Wantoonni hedduun kan achi dura dhagahee wantoota haalaan negatiiva ta'ani. Ameerikaa keessatti miidiyaaleen odeeffannoo hundi miidiyaa isaanii guddifachuudhaaf dhimmoota haalaan seensitiiv ta'an kan akka odeeffannoo shororkeessummaan wal qabate nu dhiyeessu. Daqiiqaa 30 namni tokko as bahee waan akkaan suukanneessaatu mudate boombii dhukaasan dhiiga dhangalaasan namoota ajjeesan jee dubbata. Yeroo hedduu garee musliimaa tokko kan garee musliima biraa waliin wal lolu dhiyeessu. Wayita ajjechaa fi morma namaa qalamuu mul'isan sagalee Allahu Akbar jedhus walumaan dhiyeessu. Gara Saawudii Arabiyaa nama Saafii Kaskas jedhamuun affeerameetiin dhufe. Dalagaa kuyi piroojeektii jedhamurratti akkaan hirmaadhuufin gamana dhufe. Dr. Kaskas hiikaa Quraanaa Ingiliffaa Ameerikaatiin barreeffame kan haalaan salphaa ta'e dhaloota dhufuuf qopheesse. An afaan Arabii dubbisuu fi dhaga'uus waan hin dandeenyeef dalagaa afaan hiikuu irratti hin hirmaanne. Hiikaan Ingiliffaa haaroonni sun sirrii ta'uu isaatii fi dubbisuu fi salphaa ta'uu isaa akka mirkaneessuuf gamana affeerame. Kanaafuu dalagaan kiyya hiikaa Quraanaa irra deddeebi'ee dubbisuu barbaada. Akkuma isinuu tilmaamuu dandeessan an waa'ee Islaamummaa hubannoo takka waan hin qabneef gaafilee dhibbaan lakkaa'amaniin qaba. Maqaan Iisaa alayhi salaam hedduminaan Quraana keessatti ibsamuun isaa na rifachiise. Iisaan nabiyyoota gurguddoo keessaa tokko ta'uun isaa ibsamee jira. Seenaan dhaloota isaa kan dubrummaa qabdurraa dhalate jedhus ibsamee jira. Muujizaalee hedduu kan Iisaan alayhi salaam dalage Quraana keessatti arge. Akkasumas muujizaaleen muraasni kan macaafa keessatti hin ibsaminis Quraana keessatti hin argamu. Yeroo hedduu gama galgalaa hedduminaan kophaa kiyya bakka ciisichaa biiroo Dr. Saafii keessa tura. Halkan ammoo gara barandaa fooqii san irratti argamu achi bahee daandiilee gara masjiidaa nama geessan kan uummataan guutaman ilaalaa ture. Wayitaa zaanni godhamu dhiiraa fi dubartiin gara masjiidaa seenaa wayita baanis argeera. Ijoolleen ammoo paarkingii masjidichaa keessatti kubbaa taphatu. Minaaraa qofatu bataskaanota an Ameerikatti beekuun walnatti fakkaate. Onneen tiyya masjida san keessatti argamu hawwite. Akka waan Rabbiin garas deemuun na dirqamsiisaa jiruutti natti dhagahame. Ji'oota muraasa booda jabinaan gamas ittiin deeme hulaa masjida taqwaa ittiin dhadha'uun argadhe. Akka seeraatti namni hulaa masjidaa dhadha'u hin jiru. Wanti jiru namni barbaade hulaa banatee seenudha. Garuu an akkamitti akka na simata waan hin beekneef achuma dhaabbadhee irra deddeebi'ee hanga namni tokko dhufee na banutti hin dhadhe. Namni na jalaa bane sun maal si haa gargaaru nan jedhe. Anis maqaan kiyya Saamu'eel jedhama. Kiristaan Ameerikaa irraa dhufe. Gara keessaa seenuun naaf hayyamamaa hin jeen. Namichi sun Shafiiq Zubayr jedhama. Inni mu'azzina masjidaati. Gad bahee na hammatee eeyyen kottu seeni nan jedhe. Guyyoota 3 wayita salaataa masjida duuba taa'u ture. Wanti isaan dalagan naa galuu hin dandeenye. Namoota dhaabbatan ruku'a godhan akkasumas sujuudaan arga. Imaamni ammoo isaan dura dhaabbatee isaan ajaja. Waan ta'aa jiru sanirraa wanti hubadhee waan xiqqoo qofa. Namoonni masjida taqwaa sunniin haalaan natti dhiyaatan. Guyyaa 3 booda Shafiiq suuraa jalqabaa Al-Faatihaa akka na barsiisuun gaafadhe. Suuraan tun salaata guyyaatti salaatamu 5 salaatuudhaaf akkaan barbaachistuudha. Sagalee isaa hafazuu dandeera. Garuu sagaleen sun maal jechuu akka ta'e hin hubanne. Kanaafuu hiikkaa afaan Ingiliffaaf biraa qabu waliin wal bira qabuu jalqabe. Kana booda wanti Faatihaa keessa jiru waan kiristaanummaan barsiisuun waan adda ta'e akka hin taane hin hubadhe. Itti aansuun dubbii haalaan nama kakaaftu tan Rabbi akkaan garaa laafaadha jechuun dubbise. Inni arjoomaa rahmataati. Akkasumas araaramaadha. Onneen tiyya jechoota Quraanaatiin booji'amuu jalqabde. Akkasumas jaalalli jamaa masjida taqwaatis na hawwate. Dr. Saadiq Maalikii boodarratti makiinaadhaan gara faawundeeshinii barumsa Islaamummaa kan Alhamraa magaalaa Jiddaa cinatti argamtuu na geesse. Achittis shaadaa jedhe. Akka Islaamummaatti nuti hundi walqixa. Inni tokko kan biraa hin caalu. Ulamaa'onni ni jiru. Garuu dalagaan isaanii barumsa barsiisuudha. Walitti dhufeenya Rabbi waliin uumuun wal qabatee namuu dhuunfaa isaatiin dalaguu danda'a. Hunduu qajeela Rabbi isaatiin wal qunnama. Amantichi salphaa fi ifaadha. Qabxiileen iimaanaa 6 qofatti guduunfama. Rabbi tokkicha hawaan takkatti illee hin fakkeeffamneetu jira. Hin dhalannes ilmas hin godhanne. Haadha warraatis ta'ee ilmaan hin qabu. Wanti isaan dorgomu tokkollee hin jiru. Inni humna qabaataadha. Waan hunda sirriitti beekaadha. Inni akkaan garaa laafaadha. Inni lammaffaa ammoo malaayikootatti yookaan gabroottan Rabbii kan dhugaatti amanuudha. Isaan ajaja Rabbii dalagaarra oolchu. Waanuma fedhe ajajamnaan waan sanni dalagu. Filmaata bilisaa waan jaamu hin qaban. Sadaffaan kitaabban Rabbi biraa buufamanitti amanuudha. Beekumsi Islaamummaa waan Rabbiin wahyiin buuse. Kunis kanneen akka Tawraat kan wangeela fa'aa of keessaa qabu jechuudha. Haa ta'u malee turtii yerootirraa kan ka'e kitaabban kunniin faalamanii jiran. Haala murtaa'eenis kan jijjiiraman ni jiru. Quraan Rabbi biraa buufame garuu gaafa buufame irraa kaasee jijjiiramni takkalleen ittiin godhamne. Akkuma gaafa duraa buufametti oriijinaalummaan jira. Afraffaa irratti nabiyyootaa fi ergamoota Rabbi hundatti amanuudha. Nabi Muhammad qofatti amanuu miti. Abrahaamitti, Muusaatti, Iisaatti akkasumas nabiyyoota Rabbi hundatti amanu. Nabiyyoonni ilma namaa keessaa irra caalaa namoota ta'uu isaanii amanu. Musliimoonni guyyaa qiyaamaattis ni amanu. Waan Rabbii fi ergamoonni isaa nu barsiisan hundatti amanu. Eega duuneen booda waan nu qunnamus
toltuu fi hamtuun keenya galmaa'u isaattis amanu du'aa kaafamuu fi ummanni hunduu bakka takkatti walitti qabamuu isaaniitis ni amanu murtee guyyaa qiyaamaa godhamuttis amanu nabiyyiin shafaa namaa godhuu isaatii fi jannataa fi azaabni jiraachuu isaatis amanu kaayyoon ilma namaa hundi rakkoo guyyaa saniirraa of hambisuudha musliimoonni wanti ilma namaa mudatu hundi qadaratti rabbiin dabarfamuu isaattis ni amanu wanti rabbi fedhe hundi isaan raawwatama wanni inni hin feene hin mudatu jireenyi amma itti jirru kun qormaata ilma namaati ilmi namaa qormaata kana jalaa bahuuf carraaqqii jabaa taasisuu qaba qabxiileen imanaa jahan kunniin waan ilmi namaa uumamumaan beeku waliin wal simoo tahuu isaanii hubadhe kanatti aansuun namni tokko akkamitti muslima ta'a jeetiin gaafadhe qorannoo kiyyaanis namni tokko muslima ta'uudhaaf wantoota haalaan barbaachisaa ta'an 5 kan arkaan islaamaa jedhaman dalaguu akka qabuun hubadhe inni duraa shahaadaadha arrabaan rabbi malee rabbiin biraa kan dhugaan gabbaramu hin jiru akkasumas muhammad ergamaa rabbiiti kan jiru dabalataan ammoo waan arrabaan ja'ame kanaas dalagaan mul'isuudha jireenya muslimaa keessatti salaanni haalaan barbaachisaadha musliimoonni guyyatti salaata isaanii 5 akka salaatan irraa barbaadama sadaffaa irratti zakaatu jira qabeenya namni tokko qaburraa 200 kan ta'u dirqamaan ofirraa kennuu qaba kunis namni sun qabeenya zakaan irraa bahu kan waggaa tokkoof ture yoo qabaate kennuun irratti dirqama ta'a itti aansuun soomanaatu jira soomanni jireenya muslimaa keessatti waan haalaan barbaachisaadha musliimoonni ji'a ramadaanaa guutuu soomanu soomana kana waggaa waggaan yeroo aduun baaterraa kaasee hanga seensa aduutti ji'a tokkoof soorata dhugaatii fi walqunnamtii saalarraa fagaatu namni soomanu mormii hin barbaachisne walloluu fi wantoota dhorkamaa ta'an irraallee fagaachuu qaba jiini kun ji'a imaanni musliimoota haalaan itti dabalu itti aansuun hajjiitu jira hajjiin magaalaa makkaa fi naannoo sanitti raawwatama hajjii kana jireenya keessatti yeroo tokko raawwatuun dirqama kunis yoo namni sun qabeenya gahaa qabaatee fi fayyaa gahaa hajjii isa goosisuu danda'u qabaate qofa dirqama ta'a namoonni yeroo hedduu saam akkamitti muslima taate jaanii na gaafatan bataskaana keessa mana kitaabaatu jira mana kitaabaa san keessa kitaaba ijoolleetu jira kitaabni haati tiyya irra deddeebi'uun fiddu God of Abraham jedha kitaaba san keessa suuraalee babbareedoo gaalaa fi gammoojjiitu jira isiinis seenaa Abrahaam naa dubbisaa turte akkamitti rabbiin ajajamee haadhaa fi abbaa isaa dhiisee akka bahee naa dubbisaa turte sababni isaa isaan sanama gabbaraa turan dubbisa isii jidduun dhaabdee saamii yeroo hunda gooftaa Abrahaam gabbaruu qabda gooftaa tokko qofatu jira inninis gooftaa Abrahaamin anjetti yeroo ijoollummaarraa kaasee rabbii kiyyatti haalaan dhiyaachuun ture ammaan tana annagee guutuu islaamummaa keessan jira hiriyyummaa fi abdii obboleewwan muslimaa keessattiin argadhe an maatii muuminoota argadheetiin jira I found friendship and hope amongst a fraternity of other Muslim brothers and sisters. I have found a family of believers.